Oolmaa isheetu jaalala natti horee. Ani maqaan koo Dirribaan jedhama. Kanin dhaladhe of beekee Salaalee Fiichee bakka jedhamtu keessattidha. Haa ta'utii garuu guddadheen ergan jabaadhee gara magaalaa Finfinneetti imaluun hojiiwwan garaagaraa dalaguun eegale. Magaalaa Finfinnee deemeen baatii tokko booddee dubara bakka ani hojjedhuuti hojjettu waliin wal barree walitti dhiyaachuu eegalle. Jireenya gaariin maatii biratti waan hin guddanneef jaalalli hanga kanaatti dafee naaf hin galu. Waa'een jaallachuus haa ta'uu jaallatamuu sammuu koo keessatti qabeenya ta'ee akkan horadhuuf na inaafsisees haa ta'uu natti mul'ate hin beeku. Maatiin kiyyaa harka qalleeyyii waan ta'aniif sanatu sammuu koo keessatti yeroo hundaa natti dhagahama. Hangan tattaafadhee hojjedhee maatii koofillee dabarsuuf jecha yeroodhaa gara yerootti hojii garaagaraan jijjiira. Kana keessatti dhibeenis na qabee baay'ee na rakkisa ture. Yeroon dhukkubsadhee hojiirraa hafee mana keessa qofaa koo ciisu mucayyoo dubaraa kanatu waan ho'aa qabatee mana kiyya dhufa. Fira kan jedhamu dhiyootiis ta'e fagoo magaalaa Finfinneetii waan hin qabneef namoonni mana natti kireessan mucaa mana koo dhuftu kana akka jaalallee kootti beeku. Ana dura magaalaa Finfinnee keessa waggaa hedduu waan hojjetteettuuf yeroon dhukkuba koof wal'aanamuu deemee qarshiin na hanqatu isheetu na gargaara. Akka obbolummaatti malee ija jaalalaanis ji'a lamaa oliif ishee ilaaleen hin beeku. Haa ta'utii garuu turtii ji'a lamaa booddee akkanuma guyyaa tokko dhibeen koo natti hammaatee dubarri kun nyaata harkatti baattee shaayii feermuziitti naaf danfistee mana kiyya fiddee dhufte. Yeroon ciisu dugdi kiyya miidhame waan tureef ol na qabuuf harka ishee dugda koo jala keesse. Otuu ol na qabaa jirtuu kana gidduutti garuu miirri lamaan keenyaa kallacha isaa jijjiiree dhukkubni sireera na ciibsee natti hammaatee ol na jechisiisuu dadhabe kuni carraa gara biraa naaf uumee hammadheen akkan ishee dhungadhu na taasise. Haalli keessa jiru natti hammaatus haa ta'utii garuu kana gochuuf nan dadhabsine. Yeroo sanarraatii kaasees guyyaadhaa gara guyyaatti miiraan wal barbaadaa jechoota jaalalaas walitti funaanuu eegalle. Seera qabeessaanis akka isheen na waliin taatuun gaafadhe. Tole naan jettees guyyaa tokko tokko mana koo guyyaa tokko tokko immoo mana ishee deemee buluun jalqabe. Hariiroon keenyis baay'ee walitti cimee dhugumattis keessi koo ishee anaaf amanee waliin jiraachuuf illee nan murteesse. Sekendii tokkoof ija kiyya duraa yeroo isheen deemtu waggaa tokkoof waan narraa fagaatte natti fakkaata. Wanti hanga yoonaatti na ajaa'ibu guyyaa tokko obboleettiin ishee dhibeeta isaatiin jalaa boqottee halkan otoo natti himiin konkolaataa yaabbattee gara maatii isheetti imalte. Ganama obboroos bilbiltee akka deemte yeroo isheen natti himtu kanaan booddee wanta deebiteen dhufne natti fakkaate. Ifaan elektirikaas baadiyyaa isaanii waan hin jirreef guyyaa afuriif sagalee ishee otoo hin dhageenin ture. Jaalallis wanta nama godhu guyyoota arfan sana gidduutti hin bare. Wanta dhuguma narraa adda baatee nama biraatti kan heerumte yookaan ammoo lubbuudhaan ishee dhabe natti fakkaate. Haa ta'utii garuu guyyaa afur booddee bilbiltee nan dhufa yeroo isheen naan jettu gammachuu addaatu miira kiyya keessatti faca'e. Hanga isheen biyyaa dhuftee na bira geessuttis abjuullee abjoodheen ariifadheen fiigee ishee qabuuf hin ture. Guyyaa ja'a booddees buleettii ishee addunyaa kanarraatii dhabde nagaan awwaalattee gara magaalaa fi deebite. Jaalalli keenyis akkuma duraatti itti fufee haalota garaagaraan baay'ee na gargaaruu fi bakka rakkadhetti qarshiin isaa ta'uu wantoota garaagaraan baay'ee na gargaarti. Mana ishee keessatti illee meeshaa guutuu ni qabdi. Kennaawwan garaagaraas yeroo adda addaatti naaf laatti. Kanaan otoo hin jirru ammas dhukkubni koo baay'ee natti hammaatee hojiifillee na dhorkee jaalallee kiyya kanas rakkoo keessa waan buuseef deemeen maatii kiyya biratti wal'aanameen dhufaa jechuun isheen gaafadhe. Tole nagaan fayyinaaf deebi'ii hanga fayyitutti wanta hin qabuun sin gargaaraa naaf jabaadhu fayyinaaf deebi'ii jechuun natti dubbatte. Anis baadiyyaa gara maatii kootti imaleen maatiin kiyyas waanuma qabaniin natti rakkatanii ji'a lama booddees anaan fayyifatanii. Jaalalleen koos wanta argattuun na bira dhaabbachaa turte. Olmaan isheen naaf gootes
baay'ee natti ulfaate. Haaluma kam keessattiyyuu akka isheen dagannee fi gara fuulduraattis bultee koo akkan godhadhuuf murteesse. Maatiin koollee nama akkamii argattee jechuun ishee ajaa'ibsiifatu. Ani immoo rabbitu kennaa naaf kennee jedheen isaanitti dubbachaa ture. Yeroon guutummaa guutuutti fayye kanas nagaadhaan bakka hojii koo magaalaa Finfinneetti imale. Jaalallee koo kana faanas wal arginee yeroo gaarii akkuma jaalala keenya duraa waliin dabarsuutti fufni. Muuxannoos waan qabduuf hojii bakka gara biraatii argattee anaan illee hojii xiqqoof bakka hojjettu keessatti dabaltee na qacarte. Ji'a 10fis erga waliin turree booda jaalalleen koo kun nama gara biraa waliin hariiroo uumuu eegalte. Anis otoo anis jaalladhu otoo hin jiruu maaliif nama gara biraa waliin hariiroo uumtaa jechuun yeroon isheen gaafadhu nama gara biraa waliin hariiroo uumuun amma na barbaachisee kuni fedhii kootii siin wanta si galchuu hin qabu jechuun naaf deebiste. Aariinis sammuu kiyya tuqee wanta jedheen isheetti dubbadhu nan dhabe. Waadaan siif galee fi wantoota waliin haasofne tokko lamaan yaadadhu jechuun isheen gorse. Haa ta'utii garuu jaalalleen koo kun sababa ani hin beekneen jalqaba mana kiyya dhufuu dhiisuu, lammaffaa bilbila kiyya kaasuu, sadaffaa irratti immoo nagaa mallee karaa irratti na dhowwachuu jalqabde. Booddee irrattis bakka hojii jijjiirachuun jaalallee ishee anarratti dabaltee qabattee waliin mana kireeffattee bakka tokkotti galtee waliin jiraachuu eegalte. Bakka rakkina koo fi iddoo dhiphina kootti naaf dhaabbattee ergan fayyee haala gaariirra gahee nama gara biraatti na jijjiirte. Onnee guutuu fi jaalala dhugaan ishee jaalladha. Yeroo ijaan karaa irratti wal arginu akka nama mana tokko keessa waliin bulee nama wal dhaanee wal dhukkubsachiiseetti otoo hin taane akka nama waliin beeknee karaa irratti akka carraa wal argeetti harka isheen haayee gootee afarsaa ana bira dabarti. Akkuma na bira dabarteen imimmaantu ija kiyya guutaa. Meeshaaleen mana kiyya keessatti bitamanii guutamanii jiran hundi isaanii filamanii harka isheetiin bitamanii. Sekendii tokkoofis ishee dagachuu hin danda'u. Guyyaa tokko halkan hirriba kiyya keessaa wareeree ka'een yaaddoodhaan gara isheetti yeroon bilbilu sagaleen bilbilaa teelee namni bilbiltanii fi sararaan ala jiraa kan jedhu na dhageessisti. Anis dhugumatti gara toora pilaanitii addunyaa gara biraatti kan ceete natti fakkaatee naasuudhaan dammaqeen bo'aan bula. Nama jaallataniif abdatan jireenya ofii keessaa dhabuun baay'ee ulfaataadha. Kan biraa jaallachuunis gonkumaa anaaf wanta hin danda'amne naaf ta'e. Hiriyoonni koo akkamittiin nama kana dagachuu akka hin danda'u yaada keessan naaf qooda. Jaalalleen koo kun bakka jirtutti fayyaaf nagaa fi olmaa isheef immoo Waaqayyo wanta isheen feeteen akka deebisuu fi kadhannaa koo yeroo hundaati. Ana obboleessa keessan Dirribaa magaalaa Finfinneerraa ulfaadhaa gaatti yeroo gaarii. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Dirribaan magaalaa Finfinneerraa nuuf erge siniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 jaalalli isaa kana dagachuudhaaf maal gochuu akka qabu yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Dhugumatti akkuma jedhee nama oolmaa namarraa qabu jaalala nama qabsiise wajjin wanta baay'ee karoorfatan dagachuun irraanfachuun baay'ee ulfaata. Jireenya keessatti wanti nama hin mudanne hin jiruuti. Rabbi si haa gargaaru, siifis reekee siif haa kennu, bakka jirtutti immoo isheedhaan fayyaa godhu, isheen illee nama gaariidha siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiiwwan guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Angewoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa siniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisaniif bashanii danda'an isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessin isinii waliin kanan ture ani obboleessi keessan Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiinis guyyaa wariin walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.